maaltu si cufaa hin dubbattu maaltu si cufaa maaltu si ariifachiisaa suuta ittiin deemtuun akkuma kana immoo maaltu si kofalchiisaa waan nama kofalchiisu jira iddoo kana. Hey my beloved families, har'a immoo jechoota yeroo hedduu fayyadamu kanneen ammaa fi kana fakkaatan hedduu isaanii ni ilaallaa jechuudha. Let's dive into it. Watch to the very end of this lesson. Great. So inni jalqabaa maaltu si cufa hin dubbattu maaltu si cufaa hin dubbattu ni jenna yeroo baay'ee namni tokko callisee mataa yoo ta'e hin dubbattu maaltu si cufaa maaltu arraba kee qabee hin dubbattu ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin akana jechuu yoo barbaan akana jechuu barbaan maal jennaa can try. Good. Why don't you speak? Kat got to talk. Why don't you speak? Kat got to talk. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Hey chala bona can try it. Good. Say it again. Excellent. So afaan Ingiliffaatiin akkana jechuu barbaan why don't you speak? Kat got to talk. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kana jechuun hadurreetu arraba si qabee hoo maaf hin dubbattu akka jechuuti garuu hiikni isaa inni sirriin hin dubbattu hoo maaltu si cufaa akka jechuuti jechuudha. Interesting. Inni kabiraan maaltu si ariifachiisaa suuta jedhi suuta hin jettu hoo ni jenna maaltu si ariifachiisaa suuta hin jettu hoo ni jenna. So afaan Ingiliffaatiinis akkana jechuu barbaan hurry rushing. Why don't you slow? Hurry rushing. Why don't you slow down? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Maaliif ariifattaa suuta hin jettu hoo jechuu barbaan hurry rushing. Why don't you slow down? Why don't you slow down? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Maaliif suuta hin jettu maaltu si ariifachiisa jechuu barbaan salphaadhumatti kan ta'edha hurry rushing. Why don't you slow down? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Inni kabiraan kan nuyi ilaallu maaltu si kofalchiisaa yeroo hedduu jecha kana ni jenna maaltu si kofalchiisaa wanta nama kofalchiisu maaltu jira iddoo kanaa jenna waliin ni jenna yeroo hedduu. So akka kana jechuu barbaada nama tokkootiin afaan Ingiliffaatiin maal jennaa akka dursee what's so funny? Is there anything funny here? Jechuu ni dandeenya jechuudha. What's so funny? Is there anything funny here? Jechuu ni dandeenya jechuudha. Maaltu nama kofalchiisaa wanti maaltu si kofalchiisaa wanti nama kofalchiisu iddoo kana jiraaho jechuu yoo barbaan salphaadhumatti afaan Ingiliffaatiin akkana jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. That clear? Do you have any doubt here? Interesting. So mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin maaltu si ariifachiisaa bor ni deemta bakka sanaa. So maaltu si ariifachiisa jechuu yoo barbaan afaan Ingiliffaa maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Put your answer in the comment section. Interesting. Good. See you again. Thank you.